Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya manni har'a isinitti agarsiisu kun kaaree 105 irratti kan ijaaramedha. Akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kana manni kun maal akka fakkaatu. Yooyyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Dambal Miidiyaa viidiyoo biraatiin har'a walitti deebinee jirra. Akkam nageenyi badhaadhaa fayyaa keessanii nuti nagaa jirra. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara Facebook peejii keenyaa dhuftan follow gochuudhaan maatii keenya taasisaniin jenna. Har'as mana gurguramuuf qophaa'e tokko qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Manni kunis kaaree 105tti ijaaramee kan jiru magaalaa Adaamaa keessatti. Kanaafuu namoonni bitachuu barbaadan qofti viidiyoo kana erga daawwattanii xumurtanii booda karaa lakkoofsa WhatsAppii asirra isinii kennuun nu qunnamuu dandeettu isinii jechuu barbaada. Horaa bulaa fayyaa ta'aa. Fakkaatu viidiyoo kana irratti ilaaltanii waan hundumaayyuu murteessuu dandeessu isin jechuu barbaada. Adaamaatti kan argamudha. Lookeeshiniin isaa immoo naannoo Jawaar Addabaabaay jedhamutti kan argamudha. Lookeeshinii yeroo ammaa kana namoonni hedduun jiraachuudhaaf filatanidha jechuudha. Akkasii hordoftoota keenya manni kun kaaree 105 irratti kan ijaarame kuni saalooniidha. Saaloonii jechuun duwwaadha. Manni haga ammaa namni tokkoyyuu itti hin galle saalooniidha. Korniisiin isaallee haala jibsamii bareedaadhaan kan ijaarame. Viidiyoo irratti akkuma daawwataa jirtan kana jechuudha. Mana baay'ee bareedaadha. Namoonni bitachuu barbaadan karaa lakkoofsa WhatsAppii keenyaa duwwaa 916 24 32 85 nu bilbiluu dandeessu. Inni kun immoo saalooniidha. Saaloonii jedha kutaa hirribaa. Inni kun kutaa hirribaati. Shaaworii leeni qaba. Kutaa hirribaa keessaan kan jiru shaaworii shintibeetii gandaa jechuudha. Akka tasaa ibsaa waan hin jirreef viidiyoo irratti isin irratti dukkanaa'uu danda'a. Kunoo gandaan leeni qaba jechuudha. Mana baay'ee bareedaadha. Finishingiin isaa waanuma hundumaayyuu kan xumuramee jirudha. Namoonni hedduun keessan karaa WhatsAppii keenyaatiin nu gaafataa jirtu. Manni yeroo darbe nutti agarsiifte gatiin isaa qaaliidha. Manni garuu baay'ee bareeda. Mana gatii madaalawaa nutti agarsiise waan naan jechaa turtanii fi kana isinitti agarsiisaa jira. Kaaree 105 irratti waan ijaaramee fi kan kanaan dura isinitti agarsiisaa turerra manni kun gatiin isaa kan baay'ee gadi bu'udha jechuudha. Waliigalteedhaan gurgurama. Ammaaf gatiin mana kanaa qarshii miliyoona 5 kun gatii waamichaati. Waliigalteen ni danda'ama jedhanii namni bitatu erga dhufee boodatti waliigalteedhaan gurguramuu danda'a jedhan. Kun ammoo shintibeetii garaa alaa mana fincaanii garaa alaatiin jiru jechuudha. Barandaan isaallee baay'ee bareedaa haala kanaani. Kaareen lafa kanaa xiqqoollee haa ta'u malee makiinaa dhaabsisuu kan danda'udha. Konkolaataa dhaabsisuu kan danda'udha. Konkolaataa xiqqoo konkolaataa mana dhaabsisuu kan danda'udha. Mana baay'ee bareedaadha. Kunoo argaa jirtanii. Namoonni bitachuu barbaadan qofti WhatsAppii keenya asirratti argaa jirtan kanaan nu qunnamuu dandeessu jechuudha. Nuti viidiyoo kana kan hojjannuu fi namoonni fageenya irra teessanii keessattuu diiyaasporaan keenya biyya keessatti mana ijaarrachuu lafa bitatuu yoo barbaadan maal akka barbaachisu gatiin isaa meeqa akka ta'e waan hin beekne viidiyoo kana isinii poosti godhaa jirra malee homaa wanta akka irraa fayyadamneetiin miti jechuudha. Ani kana kan hojjedhaa isin agarsiisaa jiru daldala manaallee osoo hin taane isin irraa hubattanii yoo dhuftan akka bitattanii fi kana fakkaata isin jechuu barbaada.